sababa Dr. Jaylaan Haji Kadir dhimma seera ittiin bulmaataa irratti anis ta'e muftiinis harka keessaa fudhachuu qabna jedheef lafaa ol ka'uudhaan boksiidhaan akka rukutan dhagahame jira. Kun kan tahe guyyaa har'a mariin gaggeeffamaa osoo jiru yoo taatu waa'ee dhimmoota islaamaa keessatti Haji Muftii Umar gama mootummaa goruudhaan waa'ee amantii islaamaa lallaaqaa kan jiru yoo taatu kanaafuu Haji Muftii Umaris ta'e anis dhimma kana keessaa harka baafachuu qabna jechuudhaan Dr. Jaylaan kan dubbatan. Dubbiin kun Muftii Umar akkaan ibidda itti qabuudhaan lafaa ol ta'uudhaan jaarsi Dr. Jaylaan boksiidhaan akka rukuteef waltajjiinis yeroof addaan citee akka dure odeeffannoon qulqulluun keessoodhaan nu gahe ifoomsee jira. Yeroo hedduu Muftii Haji Umar mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan waa'ee amantaa osoo hin taane mootummaaf kan dhaabbatuu fi mootummaaf kan hojjetu yoo taatu kana irratti hayyoonni islaamaa Itoophiyaa akkasumas Oromiyaa fi hayyoonni Itoophiyaa walumaa galatti waa'ee dhimma amantii islaamaa keessatti hayyoonni amantii islaamaa hedduun qeeqaa kan turanii fi jaarsi kun aangoo irraa akka ka'u dhiibbaa gochaa turan illee haa ta'u malee Muftiin Haji Umar aangoo kana gadhiisuu fedha akka hin qabnee fi waa'ee amantiifis nama hojjechaa hin jirre kan ta'e yoo taatu kaayyoon isaa dhimmoota naannoo Amaaraa fi akkasumas caaseffama mootummaa kana uummata irratti diriirsuu kan ta'e yoo taatu kan inni hojjechaa jirus kanumadha. Kanumarraa ka'uudhaan hayyoonni islaamaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti Muftii Haji Umar qeeqaa kan turanii fi mootummaaf dhaabbachuu fi akkasumas sirna nafxanyaa uummata irratti mootummaa wajjin deebisuuf hojjechaa jirechuudhaan qeeqa irratti dhiyeessaa kan turanidha. Kanumarraa ka'uudhaan guyyaa har'as dhimma seera ittiin bulmaataa irratti dubbiin akkasumas mariin gaggeeffamaa kan ture yoo taatu kana irratti Dr. Jaylaan dhimma kana keessaa anis ta'e Muftii Haji Umar harka baafachuu qabna, uummanni islaamaa nama isaaf ta'u bakka buufachuudhaan amantii ofii fi akkasumas dhimma islaamummaa irratti akka hojjetamu gochuu qaba jechuudhaan Muftii Haji Umar namni aangoo gadhiisuu fi akkasumas uummata islaamaatiif hojjechuu hin feene kun akkamitti Dr. Jaylaan dubbii kana dubbatan aangoo kiyya akkamittiin harkaa fuudhuuf uummata irratti kakaase yookiin hoggantoota amantii irratti kakaase jechuudhaan bakkuma jiru humna qabuun ol ka'uudhaan jaarsi boksiidhaan Dr. Jaylaan akka rukutee fi waltajjiinis yeroof addaan citee akka ta'e odeeffannoon achi arganne ifoomsee jira. Yeroo ammaa kanas jeequmsi kan uumamee fi wal dhibdeen cimaa kan jiru yoo taatu waa'ee majlisni Oromiyaas ta'e akkasumas Itoophiyaa rakkoon isaa osoo hin furamin ammas itti fufuu danda'e jira. Odeeffannoo keenya kan biraatiin immoo mootummaan manneen jiraattota Oromiyaa iddoowwan adda addaatti maqaa duula shanee balleessuu jedhuun gubaa kan jiruuf akkasumas waraanni mootummaa uummata dararaa jiraachuu kan ta'e ta'uu odeeffanne jirra. Keessattuu naannawaa giddu galeessaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti waraanni mootummaa maqaa duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yookiin barbaadu jedhuun manneen jiraattota hedduu barbadeessaa kan jiru ta'uu ifoomfamee jira. Manneen jiraattota hedduu yeroo ammaa kana humnootii mootummaatiin kan barbadaa jiranii fi akkasumas qabeenyi hedduunis gubachaa kan jiru yoo taatu mootummaan maqaa shanee balleessuu jedhu kanaan manneen jiraattota kanneen namoota shakkanii hundayyuu yeroo ammaa kana ibiddaan barbadeessaa kan jiranii fi akkasumas qabeenyis hafaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni irra deddeebi'uudhaan komii kana kaasaa kan jiranidha. Daa'imman irra abbaa fi haadha ajjeesuun akkasumas manneen jireenyaa hedduu barbadeessuun mootummaa yeroo ammaa kana Oromiyaa qullatti hambisaa kan jiru yoo taatu kun hunduu duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun kan ta'e ta'uu odeeffannee jirra. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan maqaa isaatiin uummata dararan iddoo biraatti kan lolaa jiruu fi akkasumas mootummaa kan raasaa jiru yoo taatu mootummaan kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromootti bahee waraana bilisummaa Oromoo wajjin waldhaansoo gochuu osoo danda'u ganda keessa deebuudhaan namoota waraana bilisummaa Oromootiif ergamten jechuudhaan namoota nagaa dararaa jiraachuu fi akkasumas qabeenya isaanii barbadeessaa kan jiru ta'uu odeeffannee jirra. Kanaanis guyyoota darban kana keessatti iddoowwan hedduutti manneen jireenyaa kanneen uummata hedduun kan gubatanii fi akkasumas qabeenyi hedduun kan barbadaa yoo taatu namoonni hedduunis maqaa duula shanee balleessuu jedhu kanaan namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu odeeffannee jirra. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo
filannoo isaa cimsee kan itti fufaa jiruu fi akkasumas waraanota isaa eebbisiisaa kan jiru yoo taatu kun hundi waraana mootummaa fi akkasumas mootummaatti yaaddoo guddaa uumuu danda'e jira. Mootummaanis yaaddoo kanaan kan liqinfame yoo taatu eessaa ka'a humni waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan uummata Oromoo ta'uu maddi isaa waan beekuuf uummata Oromoo yoo dararre waraanni bilisummaa Oromoos humni isaa ni laaffata jechuudhaan yeroo ammaa kana uummata nagaa hiraarsaa kan jiruu fi akkasumas cunqursaa kan jiru yoo taatu keessattuu namoota hidhataa waraana bilisummaa Oromoo wajjin qaban jedhee shakku hedduu isaanii manaa fuudhuun ajjeesuun akkasumas daa'imman maatii malee hambisaa kan jiruu fi qabeenya hedduus barbadeessaa kan jirudha. Kun garuu wanta mootummaa irraa eeggamu akka hin taaneef uummannis yeroo ammaa kana hiraara hamaa keessatti argamaa akka jiran kaasanii jiru. Egaan hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon